wayyo seedoo bagara bisi baase barbachuu kana zigninni na jedhe wantoota isaan achitti godhan yemmuu isaan makiinaa bitan yemmuu isaan silkii bitan waan isaan haasa'an hunda isaa ishee micayyoo kaameraa gootee jirti mana teessee dhaggeeffataa turte. Mana teessee viidiyoo sanaa godhan hunda isaa isiin mana teessee raawwattee hordofaa turte. Mucattiin garuu akkasiin kaameraa irra keessee quba qabdu. Kaameraa dhoksaadhaan kan isheen irra keesse akka iccitii dhageetti jechuudha. Kaameraa dhoksitee kaameraa dhoksaadhaan mucayyoo irra keessee waan isaan achii godhan hundayyuu yeroo isaan farramanii makiinaa bitan yeroo isaan silkii bitan yeroo isaan dhufanii iddoo manaa ga'anii dhaqanii mucayyoodhaan bu'ii jedhanii mucayyoon achi dhaquudhaa jettu waan hunda isaa isheen silkii ishee takataalaa turte jechuudha. Garuu egaa kana yaaddee raawwattee duraan innaa akkasittiin algaa kana aftee waan kana inni ufasiraa jedhamee timamee jira qopheessitee garuu gara laafummaa isaa jaalala inni isiidhaaf qabu argite jaalala inni isiidhaaf qabu maallaqa kanaa baasee silkii bitee makiinaa bitee kana hunda innaa hordoftee argitu gaabbite natti fakkaata waan goone. Ajaa'ibumatu jira jedhee dhugaa dubbachuudhaaf har'aanii waa takka dhaga'eetiin hedduu takka na'e dhugaa rabbi hedduu takka na'e jechuudha. Maal jedha gurbaan inni Umar immoo maal jedha maamii tuubii kan jedhu sun argitan jedhee abdiin qaba nama baay'eetu ilaale viidiyoo sana. Chaanaalli sun garuu sana dura seeduutti itti fayyadamaa ture akkamitti chaanaalli sun isaa harka galuu danda'e akkamitti chaanaala sanarratti viidiyoo gallakkisuu danda'e namichi sun. Ummu Jamiilaa jedha chaanaalichi jechuudha. Garuu chaanaala sana immoo seeduutti itti fayyadamaa tureyyuu seeduu harka ture. Akkamittiin akka isaa harka gale hin beeku. Gaaffiidha kunuyyuu. Innaa isiin akkasittiin algaa aftee simannaa isiin taasisuufiidhaaf turte sun akka kasobaati. Simannaa taasisuudhaaf Sumayyaan algaa aftee akkasittiin shaamaa qabsiistee qophii akkasii kan ishiin gochaa turte kan sobaatiidha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota koo an nagaa kooti galata rabbii dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo mucaa sana innaa viidiyoo sana dhaggeeffadhu hedduu takka na'e jechuudha. Sababni isaa maaliif seetanii yeroo baay'ee nan hordofa warroota fiilmiidha garuu waan akkanaa kana warra hojjetan jechuudha warroota adii kan nan hordofa. Maal godhu seetanii kilaasii abbaa manaa isaanii keessatti jechuudha. Kilaasii abbaa manaa isaaniitti abbaa manaa isaanii gara biraa tasaafaree yookiin immoo manaa ba'ee yommuu inni gara manaatti deebi'u yoo shakkii wayii keessa isaanii jiraatte jechuudha. Yoo shakkii wayii keessa isaaniitti qabaatanii waan akkanaa kana waan gurbaan jedhe kana godhu jechuudha beektanii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Signin na jedheenaan viidiyoo sana dhaggeeffadhu waan akkanaa kana godhu jechuudha. Maali kan isaan godhanii algaa isaanii irratti jechuudha. Algaadhuma isaanii kilaasii isaanii keessatti ababaa kanatti timni godhanii afanii raawwatanii wantoota bakka jaalala ibsu kana lippi qirsii waan adda addaa kana shaamaa akkasumayyaan algaa irratti ibsitee nannaxxee kana fa'aa godhanii raawwatanii algaa irratti naqanii waldiribsii jalaa jechuudha. Akka kan Sumayyaan haaraa bittee hafte sun jira miti. Kanuma akka sanaa ta'ee kan akka sanaa afanii jala isaatiin waan biraa wanta tokko kaawwachuudha Yesuus waan akka sadee rabbi namarraa haa kaawwate. ይሄ ነገር አስባ አልመሰለኝም እናት እንዴው ይሄ ነገር አስባ እንደዚህ ካረገች እኔ እግዚአብሔርን እኔ እንጃ በጣም ያስጠላል። እና እውነት ዝምኝ ነገር በኢየሱስ ዋናው ዱጋዊ ነት ፈካት አረ ሸሚዳ ዱካዋቃ ማልጀቹ አረ ከና ሐሳቡን ከሰኑ ነው መገረምተኒ ጉርብችምቱ አከምት ከነ ያዲ ገሩ አራና ሐሳቡንም ተሳዩ ነጅብሲ ሰሩ ወርበቹ ዳፊ ራይ እና algaasana irratti algaasana akkasitti faagotee gaabamana sun gammachuudhaan dhufee dhaqee algaarratti lafa dhaa yookiin immoo algaarra ciisa yookiin immoo dhaqee algaarra taa'aa mitiire sarpiraayiz gootee raawwattee mana kana akkas faagotee gaafatee gammachuu sitti dhagahame eenyuma yumaa hin taane hin gammada gammachuudhaan dhaqee raawwatee yookiin irra ciisaa yookiin irra taa'a
gaafa dhaqee irra ciisee yookiin gaafa dhaqee irra taa'e achi jala wanta biraatu jira jechuudha. Kana odoo maltu jirare Allah irhaame jechuudha. እውነት እግዚአብሔርን ሱማያ ይሄ ነገር አስበሽ ይሄን ሁሉ ሰርተሽ ከሆነ እኔ እንጃ ምን ልበልሽ እንዴ! በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ጌታ ያስጠላል። ይሄ ነገር እንኳን አታስቢ እንጂ የሚማረግ ማሰብ ራሱ እንዳታስቢ እንዴ! ምንም እኮ የልጅሽ አባት እኮ ነው፣ የልጆችሽ አባት እኮ ነው። ይሄ ነገር እውነት ከሆነ ጌታን እንዴ ምን ሆነሽ ነው? አሬ ማስጠላ ነገር ነው። ጌታን በጣም ነው የሚያስጠላ። አከሚት ይሄ አሳባ ከነ ያዱን ከሰኑ ነመዲ በመለ አረ ጥንቅር ጀዴ አፉ ማለት በመናና ታውኒሳ ያፉ ገሩ ኢልሞ ኮራ መቃዳና ጅራቱ ወንቶተ ብራተፍ ጀቹዳማ ፈከኘፊ አሪ እኒ አደመና ብራፉ ዴፍ ወንቶተ ገረገራት ፊዮታኤ ዮሲ ፊንታኔ ታይ ጥንቅር ጀዴ አፉ በቃ ግን ኢልሞ ከንኬቲ አባን irrajiraachuu qaba. waan akkana yaaddee raawwattee dhuguma akkasittiin algaa sana aftee kana akkasittiin azagaajjaate taanani ara indee minno indee sawreellashim indee nama miti ati nama miti rafa goda kana kaafno kan sodaannetu kana bar kan sodaannetu kana jechuudha dhugaa dubbachuudha. garuu jedhe garuu ይሄን ነገር ሳታረጊ ከነ ኦሶ ሂንጎዲን ሃይ አቲ ከነ ሀፉን ከንኬ ሄዱ ነገር ማቺሲ ዮግኒን ጋያ ውሸ ምልክቴ በኡ ኦዶማ ጎዲን እቹን ጋር ታወቀ ተቆፋሞዩ ምጨቲ ሂሪያ እሲ ሰነረቲ ካሜራ ጎቴ ጅርቲ ባለሲ ከቆባ ቀብደኒሲ ምጨቲ ቁባ ህንቀብዱ መለ ምጨቲ ሂሪያ እሲ ሰነረቲ ካሜራ ጎቴ ጅርቲ ጀቹ ወንቶኒ ኢሳን ሐሳን ወንቶኒ ኢሳን ጎዳን ሁንዲ ኢሳ ወይኔ ሚስተር አባሴ ኒምባሳ ዶባሽቲ ኒምባሳ እኔ ጋዳጌቲ ኒንጅራ ጀቹ ኒምባሳ ማለፊ ኢሲኒ ኡጉማ ሳይዶረቲ ዋና ከና ያዴ ታናኒ ይራኮንቆ ዋን ፍደና ሚጫዮ ኢሲ ኢሪያ ኢሲ ከን አልጋ ወጅን አፋቱርቲ ኢሲለ ሴዶ ዱፋ ወጅን ቱርቴ ሰነረቲ ካሜራ ጎቴ ጅርቲ ሱማያን ጀቹ ወንቶተ ኢሳን አቺቲ ጎዳን የሙሳን መኪና ቢተን የሙ ኢሳን ስልኪ ቢተን ዋን ኢሳን ሐሳን ሁንደ ኢሳ ኢሺ ሚጫዮ ካሜራ ጎቴ ጅርቲ ማነቴሲ ያጌፈታ ቱርቴ ማነቴሲ ቪዲዮ ሰና ያጌፈታ ቱርቴ ጀቹ ይሮ ገባባ waan isaa godhan hunda isaa isi mana teessee raawwattee hordofaa mucattiin garuu akkasiin kaameraa irra keessa quban qabdu kaameraa dhoksaadhaan kan isheen irra keessa akka citii dhageetti jechuudha kaameraa dhoksitee kaameraa dhoksaadhaan mucayyoo irra keessee waan isaa dhachii godhan hundayyuu yeroo isaan farramanii makiinaa bitan yeroo isaan silkii bitan yeroo isaan dhufanii iddoo manaa ga'anii dhaqanii mucayyoodhaan bu'ii jedhanii mucayyoon achi dhaquudhaa jettu waan hunda isaa isheen silkii ishee takataalaa turte jechuudha. garuu egaa kana yaaddee raawwattee duraan innaa akkasittiin algaa kana aftee waan kana inni ufasiraa jedhamee timamee jira qopheessitee garuu gara laafummaa isaa jaalala inni isiidhaaf qabu argite. jaalala inni isiidhaaf qabu maallaqa kana baasee silkii bitee makiinaa bitee kana hunda innaa hordoftee argitu gaabbite natti fakkaata waa goote sanaaf gaabbite odoo isaan dhaqanii isiin argin mucayyoon dhaqee isiin argis laa hordofaa jirti mitiire waan isaan jedhan hunda hin dhaggeeffatti waan isaan jedhan hunda dhaggeeffataa turte gaasiin sana booda odoo mucayyoon dhaqee mana hin gahin isii waan hundumaa meeshaa jiru hunda kakkaastee ofii isiitii gara biraatti qofatte jechuudha. sababa maal ta'eefi sababa seedoon agam akka ishii jaallatu amma sagalee mucaa sanaatirraa jechuudha dhaggeeffachuu dandeessanii hubachuu dandeessanii wantoota inni jedhu hundumaa jechuudha. dubbiin ani jedhu kun yoo soba jettan sagalee isaarraa meeqas jedhaatii maamii gurbaa maamii tuubii jedhu sana garuu inni viidiyoon kan gellakkifame ummu jamiilaa kan jedhu irratti jechuudha. sagalee isaa sana dhaggeeffadhaa. anis immoo
icciti jirtu immoo waan biraa qoradhee irraa dhaga'adhee fi nama biraarraa jechuudha. Sababa kana ta'eefi wantoota garaagaraa isiin keessa isiitti gubbaa isiitti sobdee gammachuudhaan gubbaa ishii sobdee gammachuu fakkeessitee keessa isiitiin gurraachoftee waa meeqa keessa isiitti yaadaa turte gaafa siidoon dhaqee maallaqa sanaa baasee makiinaa bitee maqaa isiitiin silkii bitee fi silkii qaaliin gatii qaalii kanaan gammachuu inni isii arguudhaaf hawwii inni qabu ilaaltee silaa mana teessee raawwattee viidiyoo hordofaa turte mitiire kanaan booda harkaan beekte jechuudha. Odoo innis dhaqee raawwatee isarras wanti tokko hin ga'in isiinis waa yaadde sana fashaleessitee jechuudha jechuudha. Argitanii kabajamtoota hordoftoota koo shira isaan yaadan argitanii hiriyyaanis nama balleessitee niitittii salaamitti dhuma sanatti akkana goosisaa dhugaa dubbachuudhaaf. Wayyoo seedoo baga rabbi si baase barbachuu kana zigninni na jedhe. Namoonni haaraan akka carraa garsaanaa lafa naa dhuftan subscribe godha, like godha.